Brothers and sisters, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadun billati ahsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My respected elders and my brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hangaftoota xiyyaa fi jaalatamtoota obboleeyyan xiyya isin hundaa'u nagee islaamummaatiin isin simadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nageenyi rahmanninii fi barakaan rabbii ol ta'e isin hundarraa waa jiraatu. Alhamdulillah, yeroo sadaffaatiif gara magaalaa Dubaay garee Dubaay International Holy Quran Award yookiin koree badhaaftuu wal dorgomtoota quraanaa addunyaa Dubaay kan mootummaa Dubaayin qopheeffamuu fi kan itti aanaa pirezidaantii fi muummicha ministeeraa UAE akkasumas bulchaa Dubaay kan ta'e Sheekh Mohammed bin Rashid Al Maktuumiin hoogganamuun affeeramuu xiyyaaf gammachuu fi kabajaa guddaatu natti dhaga'ama. Mata dureen barumsa keenya har'aa ilaalchota dogongoraa islaamummaa irratti haasawaman irratti xiyyeeffata. Dhaamsa islaamummaa namoota waa'ee islaamummaa irraa hin beeknetti geessuun dirqama muslima hundaati. Da'awaa godhuun muslima hunda irratti dirqama. Da'awaa jechuun yaaminsa, yaamicha warra musliman tahiniif godhamu jechuudha. Namoota musliman tahin garee islaamummaatti yaamuun itti gaafatamummaa muslimoota hundaati. Dhimma da'awaa godhuu kana ilaalchisee tooftaalee fi tarsimoo muslimoonni fayyadaman hedduutu jira. Kanneen keessaa tooftaa yeroo hedduu namni muslimaa tokko wayita nama musliman tahinii walitti dhufu itti fayyadamu gaaroommina amantii islaamaa baay'isee haasa'uudha. Osoo namichi musliman tahin san toltuu dhibbata namni muslimaa waa'ee islaamummaa irraa itti hime san irratti waliigalee irraa fudhatellee ilaalchonni negatiivii yookiin ilaalchi gadigalummaa kan inni waa'ee islaamummaa irratti qabu qabxiin hedduun sammuu isaa keessa jiraachuutu mala. Hayyee qabxiilee gaggaarii dhibban haasawaman tana cufa wajjin waliif niin galasiin jechuu danda'a. Garuu isinuma musliimoota kanaami shororkeessitoonni isinumaamii fi xaaleeyyiinis warri amantii ganama duraa san irra cochu. Isinuma kanaami warri seefiidhaan amantii babal'ise. Ahaa, warri dubartoota cunqursuus isinumaami. Ahaa, ammaas isinumaami warri dubartii takka wal fuudhus jechuu danda'a. Qabxiilee negatiivii yookiin gadigalummaa muraasa sammuu isaa keessa jirtu tanaatu akka inni bareedina amantii islaamummaan fudhanne isa godha. Sababni kana jechuudha. Yeroo hedduu hogguun nama musliman tahinii walitti dhufu islaamummaa keessaa wanti dogongoraa kasiif hin tahin maali jeetiin ifattiif dura isa gaafadha. Beekumsa hanga qabdu irratti hundooytee fedhu sirriis ta'a fedhu dogongoraas ta'a mee islaamummaa keessaa maaltu naaf ta'uu dhabe jettee yaadde jeetiin gaafadha. Isaas nin gammachiisa akka inni islaamummaa qeequu danda'uufis bilisummaa guutuun kannaaf. Waan fedhe akka dubbachuu danda'us mirga kanneefiitiin waan inni amantii islaamaa irraa dogongore jee yaadu maal akka ta'e isa gaafadha. Eega waan fedhe akka dubbachuu danda'u haalli mijaa'eef booda waa'ee islaamummaa irraa gaafii 3 yookiin 4 gaafachuu danda'a. Gadaalee muraasa dabran kaniin da'awaan dabarse kana keessatti waan hin hubadheetu jira. Kunis namoonni musliman tahin gaafiilee wal fakkaattuu baramtuu diidam waa'ee amantii islaamaa ilaalchisee akka qaban hubachuu danda'eetiin jira. Yeroo namoonni musliman tahin kun gaafii 3 yookiin 4 tana gaafatan gaafiin isaanii tunis gaafiilee baramtuu diidammanuma tana keessatti argamti. Yoo muslimoonni hundi gaafiilee diidamman waa'ee islaamummaa irratti warra musliman tahin hin gaafataman tanaaf sababa quubsaa loojikaa fi saayinsiidhaan quraanaa fi hadiisa sahihaa irraayis ragaa dubbachuudhaan akkasumas kitaabota warra musliman tahin keessaayis waan takka takka ibsuudhaan akkaataa itti deebisan yoo beekan namicha san islaamummaa fudhachiisuullee dadhaban yoo kam xiqqaate jibbansaa fi ilaalcha gadigalummaa kaduraan sammuu nama musliman tahinii keessa jiru san walaba godhuu ni danda'an. Waan kana ta'eef nuti musliimoonni gaafiilee baramoo ta'an diidamman tana beekuun akkaan barbaachisaa tahaa jechuudha. Gaafiileen diidamman baramoon tun akkamis sammuu nama musliman tahinii keessa ka'uu dandeesse yoo warroonni musliman tahin guyyuu intarnaashinaal miidiyaa yookiin miidiyaalee idil addunyaarraa odeeffannoo dogongoraatiin guutamu kanaatu amantii islaamaa irratti akka ilaalcha dogongoraa qabaatan isaan taasisa. Waa'ee islaamaa irratti ololasummaawatu miidiyaalee idil addunyaatiin facaafamaa jira.
gaazexaa yookiin maxxansa idil addunyaa yoo dubbistan, barruulee idil addunyaa adda addaatis yoo dubbistan, tamsaasa reediyootis yoo dhaggeeffattan, karaa marmaartuu yookiin saatalaayitii televezyiinaatiinis intarneetiinis islaamummaa irratti olola summaa facaasaa jiraachuu isaanii ni argina. Akkaataa miidiyaan islaamummaa itti fakkeessaa jiru irratti hundooyteeti gaafiileen baraman diidamman tun jijjiirama agarsiisaa jirti. Gaafiilee baramoon diidamman gadaa muraasaan dura turte gaafiilee akkaataa yeroo har'a jirru wajjii waladda. Akkaataa gadaa muraasa dura jirurraa jijjiiramanii jiran. Gaafiileen baramoon diidamman gadaawwan muraasaan booda dhufanis tarii jijjiiramuu danda'an. Haaluma miidiyaan islaamummaa tana wayitti fakkeessaa deemuuni gaafiileen baramoon diidamman tunis sammuu nama musliman ta'inii keessa jijjiiramaa deemti. Ilaalchi sammuu warra musliman ta'inii keessa jirus jijjiiramaa deema. Na'amana dhugaa dubbachuudhaaf antola rabbii kiyyaatiin biyyoota gurguddoo addunyaa tanaa hedduu keessa deemuu dandeetiin jira. USA, Canada, UK, Saudi Arabia, UAE, Malaysia, South Africa, India, biyyuma feetan hundaa'u yoo deemtan gaafiileen baramoon diidamman tun waluma fakkaatan. Tarii haala naannoo saniitii fi bikka sanii irratti hundaa'ee gaafiileen takkaa fi lama ta'ii daaman jiraachuutu mala. Fakkeenyaaf hara biyyoota lixaa yoo deemtan amantiin islaamaa maaliif dhala kannuu fi fudhachuu dhorkiti gaafii jettu dabalataan gaafachuu danda'an. Garuu gaafiileen hafan diidamman wal fakkaatoodha. Namni muslimaa hundinuu deebisaa gaafiilee diidamman baramoo tanaa akkaa yoo barate fardii takkaa dirqama daawaa nama musliman ta'in itti godhu kan isarra jiru bahachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf yoo qorumsa xumuraatiif qoramtee qorumsa san qabxii gaariin dabruu barbaadde qabxii haalaan dansaa osoo hin taane yoo xiqqaatte qabxuma gaarii jiddugalaa takkaan dabruu yoo barbaadde maal goota? Kitaaba Zaggaayid yookiin kitaaba qajeelfamaa dubbista. Indiyaa keessatti nuti kitaaba Noovni 21 Most Likely Question Sets jedhamu qabna. Tanaafuu filmaanni kee qormaatuma qofa dabruu taate gaafiilee baramoo taate qo'achuu qabda. Indiyaatti kitaaba Noovni 21 Most Likely Question Sets jedhamu ka gaafiilee qorumsa irratti gaafatamuu malaniif keessaa qabuutu jira. Biyyoota hunda keessaa kitaabni kanaa ni jira. Kayoo karaa gabaabaan fixuu feete takkaa'u qormaatuma san qofa dabruu feete si gargaaru. Haaluma wal fakkaatuun deebisaa gaafiilee baraman diidamman tanaa beekuunis yoo xiqqaate daa'ii yeroo hanga tokkoo takkaa'u paartaayim daa'ii isin godhuu danda'a. Yoo nama musliman ta'in san islaameessuullee dadhabde jibbansa takkaa'u diinummaa sammuusaa keessa jirtu san keessaa haquu ni dandeessa. Yeroon inni amma qabu tun gaafiilee baramoo diidamman tana cufaa wakkaan deebisu naaf hin ayyamtu. Sa'anti yoo xiqqoo waan taateef. Garuu intarneeta keessa weebsaayitii teenya www.irf.net irra dheeyxanii yoo laaltan gaafiilee cufaafuu deebisaa quubsaa ibsaa wajjin ni argattan. Namoonni musliman ta'in gariin karaarraa maqanii darsee islaamummaa maqaa balleessuudhaaf barreeffaman hunda dubbisan jiraachuutu mala. Fakkeenyaaf tarii garee weebsaayitii farra islaamaa dhaquu danda'an, tarii kitaabota badoomina islaamaa irra barreeffaman dubbisuu danda'an. Namoota musliman ta'in karaarraa maqee darsa dabalataa kafaallaa islaamaa jiru barbaadu kana laalchisee gaafiilee baramoo biraa diidamta warra musliman ta'in ka iddoo farra islaamaa dhaqanii fi barreeffamoota farra islaamaa dubbisaniif jettu qopheessineefii jira. Sanirraa amma dubbachuu hin dandeenyu. Yoo kutaa ammarra jirtanirraa garatti aanu dabartan takkaa'uu wanti hundi xiqqoo yoo isiniif ife qofarraa dubbanna. Gaafiilee diidamman warri musliman ta'in ka wantoota farra islaamaatii fi barreeffamoota faallaa islaamaa dubbisan gaafachuu danda'aniifis weebsaayitii teenya www.irf.net irratti deebisaan kannamee jira. Sagantaa irraa tanarratti ammoo gaafiilee akkaan baramoo ta'an diidamman tana keessaa gaafiilee ijoo ta'anirraa dubbachuuf yaaliin hin godha. Yoo xiqqaate gaafiilee tanneen keessaa parsantii 50 deebisuudhaaf ni yaala. Gaafiilee baramoo taate diidamman warri musliman ta'in gaafatu tana keessaa ta duraa hubannoota dogongoraa isaan islaamummaa irratti qaban keessaa lakkoofsi tokkoffaan hawaa hunda duraa'u jiru waa'ee jihaadaati. The first number one misconception regarding Islam, the top of the charts, is regarding jihad. The first number one misconception regarding Islam, the top of the charts, is regarding jihad. Gaafiilee baramoo taate diidamman warri musliman ta'in gaafatu tana keessaa ta duraa ilaalchota dogongoraa isaan islaamummaa irratti kaasan keessaa inni sadarkaa duraa qabachuudhaan tokkoffaarra jiru waa'ee jihaadaati. Yeroo ammaan tanaa jihaadni wantoota islaamummaan wal qabatee karaa faallaan hubatame keessaa isa duraati. Kunis warra musliman ta'in qofaan osoo hin taane nummaa warri muslimaatu irra hedduun keenya jecha jihaada jedhu kana haala sirriin ta'iniin hubannee jirra. Warri musliman ta'inii fi musliimoonni hedduun illeen jihaada jechuun loluma fedhe ka muslima fedheen gaggeeffamu ka sababuma fedheef lolamu fedhu aangoo harkachuuf taha
fedhu qabeenyaaf taha, fedhu dachiif taha, fedhu afaaniif taha, lollummaan fedhe ka muslima fedhen sababuma fedheef gaggeeffamu cufti jihaada jaanii yaadan. Jihaada jechuun waraanuma fedhe ka muslimootaan godhamu kan sababuma fedheef fedhu maallaqaaf, fedhu aangoof, fedhu lafaaf yookiin ammoo fedhu afaaniif jecha godhamuu miti. Jihaad jechuun jecha afaan arabii kan jahadaa je'urraa dhufe. Kunis carraaqqii godhuu, qabsoo godhuu jechuudha. Kanaafuu hiikkaan bu'uuraa jihaada jechuu carraaqqii godhuu fi qabsaa'uu jechuudha. Akka galumsa islaamummaatti jihaad jechuun fedhinnaa lubbuu fi injifachuuf jecha carraaqqii godhuu takkaa'uu qabsaa'uu jechuudha. Ammaas jihaad jechuun hawaasa tokko fooyyeessuuf jecha carraaqqii fi qabsoo godhuu jechuudha. Akkasuma ammaas jihaad jechuun cunqursaa ofirraa kaasuuf loluu jechuudha. Akkasumatti ammallee jihaad jechuun dirree waraanaatti diina ofirraa ittisuuf loluu jechuudha. Tanaafuu walumaa galatti hiikkaan bu'uuraa jihaada jechuu carraaqqii godhuu fi qabsoo godhuu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo barataan tokko qormaata dabruudhaaf carraaqqii fi tattaaffii godhu jiraate afaan arabaatiin gochasaa kana jihaada godhu jira jennaan. Jechuun qormaata dabruuf carraaqqii takkaa'uu qabsoo godhaa jira jechuudha. Namoonni hedduun hubannoo dogongoraatiin jihaadni musliimoota qofaan godhama jedhanii yaadan. Garuu warri musliman ta'in illee jihaada ni godhan. Quraana keessaas aayaleen akka warri musliman ta'in jihaada godhan garsiisu hedduutu jira. Quraanni suuraa Luqmaan ayata 14 irratti akkana jedha. Ilma namaatiif ni dhaamne haadha abbaa keessanitti tola oolaa jennee haati isaa cinqiidhaan garatti isa baadhattee cinqii gubbaan cinqii agartee isa deesse ja'a. Aayaanni kun eegaa haadhaa fi abbaa faarseen booda keessattuu eegaa haadha faarseen booda itti fufee suuraa Luqmaan ayata 15 irrattis akkana jedha. Yoo warri keessan jihaada si godhan jechuun carraaqqii fi qabsoo si godhan akka ati rabbitti subhaanahu wa ta'aalaa waaqindeessitu haati beekumsatti hin qabnetti yoo kasi dirqan taate tole isaaniif hin je'in garuu duniyaa irratti haala gaarii wajji jiraadhu. Bakka tanatti quraanni waa'ee jihaada yookiin qabsoo warri musliman ta'in kan akka ijoolleen isaanii shirkii godhan yookiin ammoo waan rabbi malee jiru akka gabbaraniif irra qabsaa'an haasawaa jira. Ammaas dhaamsummaan kanaan wal fakkaatu suuraa Al-Ankabuut ayata 8 irra kannamee jira. Ilma namaatiif ni dhaamne haadhaa fi abbaa keessaniif tola oolaa jennee yoo waan ati beekumsatti hin qabne akkana qindeessituuf sirra qabsaa'an yookiin si dirqisiisan tole hin je'in. Tanaafuu bikka tanattis quraanni waa'ee jihaada warra musliman ta'in hin godhamu haasa'u jira. Fakkeenyonni biraa akkanaa ka quraana keessatti akka warri musliman ta'in jihaada godhan dubbatu hedduutu jira. Jihaada akkanaa kana afaan arabaatiin jihaad fi sabiili shayxaan jennaan. Kunis karaa shayxaanaa irratti jihaada godhuu jechuudha. Wanti nuti musliimoonni godhuu qabnu garuu al-jihaadu fi sabiilillah karaa rabbii keessatti jihaada godhuudha. Yeroo hunda jechi jihaad joo kun hogguu qabattu qame akka galumsa islaamummaatti jihaad fi sabiilillah jaameeti hubatama. Namoonni musliman ta'in hedduun akkasumas warreen hayyoota muslimaa ifiin ja'anis dabalatee mallattoo raajeeffannoo keessa irra hedduun isaanii jecha jihaad joo kana hoolii woor takkaa'uu waraana qulqulluu ja'anii hiikan. Jecha hoolii woor takkaa'uu waraana qulqulluu joo kana yoo afaan arabaatti deebisnee hiikne harbul muqaddasaa ta'a. Quraana yoo dubbistan, hadiisaas yoo dubbistan, aayaanni quraanaa tokkolleen, hadiisninis tokkolleen ka jecha harbul muqaddasaa joo fayyadamen jiru. Jechi harbul muqaddasaa joo quraana keessaas hin jiru, hadiisa keessaas hin jiru. Aslumattuu jihaada jechuun akkumaan dubbaddetti carraaqqii godhuu takkaa'uu qabsaa'uu jechuudha. Akaakuu jihaadaa keessaa tokko ammaas karaa rabbii keessa loluudha. Duula karaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa keessa godhamu. Haa ta'u garuu jihaada jechuun aslumattuu yookiin qajeelatti waraana yookiin lola jechuu miti. Akaakuu yookiin gosa jihaadaa hedduutu jira. Jihaad fi nafsii fi kan kana fakkaatan fa'a. Jihaadota jiran hedduu kana keessaayis inni tokko karaa rabbii keessa loluudhaan diina ofirraa ittisuudha. Seenaa ergamaa rabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo laaltan eega nabiyyii ta'an booda waggoota 13 duraa kan Makka keessa jiraachaa turan keessatti suuraalee hedduutu irra buufamee ture. Jechuun suuraaleen makkii hundinuu Makkatti itti buufamte. Suuraalee tanneen keessa jechi jihaada jedhu ni jira. Garuu takkaatillee musliimoonni hin lolle. Jechuun qaamaan waraanan goone eega Madiina godaanan booda qofa lollee argame. Ta'us garuu jecha jihaada jedhu suuraalee Makka buufamte hedduu keessaanii argattan. Fakkeenya hedduu isiniif kennuun hin danda'a. Fakkeenyaaf suuraa Al-Ankabuut ayata 69 irratti warra karaa keenya keessa jihaada godhan, warra karaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa keessa qabsaa'an, karaa keenya karaa khayriitti isaan qaceelchina. Yeroo aayaanni kun buufamu lolli tokkolleen hin jiru ture. Ammaas quraanni suuraa Al-Furqaan ayata 52 irratti kaafirootaaf hin ajajamin garuu isaanirra jihaada godhi. Quraana kanaan qabsoo guddoo isaanirra qabsaawe ja'a. Kana jechuun quraanaan jihaada gootan jechuudha. Quraanaan jihaada godhuu jechuun dhaamsa rabbii kana nama hunda biraan ga'uudhaaf carraaquu jechuudha. Quraana qabatanii isaan loltan jechuun seenaa. Tanaaf wanti nuti hubannu amma jecha jihaada joo kana laalchisee ilaalchoonni dogongoraa kun
haala miidiyaan jecha kana itti fakkeessu irratti hundaa'u jechuudha. Ammaan tana waa'ee jecha jihaada jedhu kana akkaataa itti fayyadamnu irratti hundaa'eeti ilaalchi dogongoraa sammuu namaa keessa jiru jijjiiramaa dhufe. Jechi jihaada jedhu kun jaarraawwan muraasa dura rakkoo qabaachuun turre. Eega Seepteembar 10 bara 2001 booda garuu sadarkaa duraa irratti ol ba'e. Duraan achiin turre amma garuu lakkoofsa tokkoffaarra jira. Tanaaf akkaatuma miidiyaan islaamummaa tan itti fakkeessu irratti hundaa'eeti ilaalchoonni dogongoraa kunis sammuu nama musliman ta'inii keessa ka'uu danda'e. Waa'ee jihaadaa kana gafageenyaan hubachuudhaaf haasawaa kiyya kaaseta kiyya kan Terrorism and Jihad an Islamic Perspective jedhu yookiin ilaalcha amantiin islaamaa shororkeessummaa fi jihaada irra qabdu jedhu ilaaluu ni dandeessan. Akka kiyyatti gaafiiwwan baramoo ta'an sammuu warra musliman ta'inii keessa jirtu tana keessaa lammaffaa ilaalcha dogongoraa musliimoonni fandaamentaalistiidha takkaa'uu warra amantii ganama duraa sanirra cichu kaje'udha. Yeroo hedduu nuti musliimoonnis jecha kanarratti ni qaanfanna takkaa'uu if birran. Takkaa'uu akkaataatti deebisaatti kan nun beeynu ta'a. Mee hiikaan jecha fandaamentaalisti jedhu maali? Fandaamentaalisti jechuun nama waa'ee bu'uura waan takkaa yookiin dhimma tokko hordofu jechuudha. Fakkeenyaaf namni herregaa tokko gamee herregaatiin nama cimaa ta'uu yoo barbaade bu'uura herregaa sirrii beekuu shaakaluu fi hordofu qaba. Namni san gamadamee herregaatiin fandaamentaalisti yoo ta'e malee nama herregaa cimaa yookiin maatemaatishaana cimaa ta'uu hin danda'u. Namni saayinsistii cimaa ta'uu fedhus hundee bu'uura saayinsii sirrii beekuu hordofuu fi shaakaluu qaba. Yoo gamadamee saayinsiitiin fandaamentaalistii ta'e malee saayinsistii jabaa ta'uu hin danda'u. Fandaamentaalistoota hundaa'uu dibduu takkaan halluu hin dandeenyu. Kana jechuun fandaamentaalistoota hundaa'uu haala wal fakkaatuun ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Hundi isaaniituu gaariidha yookiin ammoo hundi isaaniituu hamaadha jettanii dubbachuu hin dandeessan. Haala namni san fandaamentaalistii itti ta'uu fedhe irratti hundooytaniiti isinis maqaa saniin isa yaamuu dandeessan jechuudha. Takkaa'uu namni san gaarii yookiin ammoo hama jettanii maqaa kennuufii dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf namni saamichaa yookiin hannaan fandaamentaalistii ta'e kadalagaan isaa hannuma qofaa tokko yoo hawaasa keessa jiraate hawaasa saniif gaaga'ama guddaadha. Gama biraatiin dooktarii fandaamentaalistii ta'e tokko kadalagaan isaa lubbuu namoota kumaatamaa du'arraa baraaruu ta'e tokko yoo hawaasa keessa jiraate hawaasa saniif akkaan gaariidha. Kanaafuu haala namni san fandaamentaalistii itti ta'uun isa barbaachisa irratti hundooytaniiti isinis maqaa kennuufii dandeessan jechuudha. An akka kiyyatti waa'ee kiyya laalchisee an muslima fandaamentaalistiidha. Akkasuma muslima fandaamentaalistii ta'uu kiyyattis niin boona. Sababni isaatis an bu'uurri islaamummaa maal akka ta'e waan hin beekuufiin hordofee hojii jijjiiruufis qabsoo godhaa jira. Akkasumas waan bu'uurri islaamummaa barsiisu keessa wanti tokkolleen kan ilma namaa hunda waliigala miidhu akka hin jirre waan hin beekuuf. Tarii barsiisa bu'uura islaamummaa keessa wanti namoonni islaaman ta'in ilma namaa miidha jedhanii yaadan jiraachuutu mala. Garuu wayita sababa wanti san jiraateef yookiin ja'ameef karaa loojikaatiin deebisaa qubsaa himtanii fi hubachiiftan booda ilmummaan namaa tokkolleen kaseera bu'uura islaamummaa keessa wanti ilma namaa hunda waliigala miidhuu dandeessu jiraachuu siin agarsiisu tokkolleen hin jiru. Seenaa keessaaf duuba deebinee yoo laalle akka kuusaa jechoota Webster's Dictionary'titti jechi fandaamentaalizim yookiin bu'uureessitoota jookun yeroo duraatiif kiristaanota Ameerikaa ka jalqaba jaarraa 20 keessa jiraachaa turan ibsuudhaaf akka tajaajila irra oole beekuu ni dandeenya. Warri kiristaanaa kunis bataskaanatti mormii dhageessisan. Sababni mormii isaaniitiis duraan bataskaanni dhaamsi waliigalaa ka baayibila keessa jiru waaqa biraa hijee amanuu ture. Dhimma kanaatu akka kiristaanonni mormii dhageessisan godhe. Isaanis dhaamsa baayibila keessaa qofa osoo hin taane jechi baayibilaa hundi qubeen baayibilaa hundi waaqa biraa hijaanii mormuu eegalan. Osoo namni tokko ha qubeen hundinii fi jechi baayibila keessa jiru hundi rabbi biraa ta'uu isaa ragaadhaan mirkaneessu jiraate hogguu sochiin tun sochii gaarii taati. Gama biraatiinis yoo namni biraa tokko ha qubeen hundinii fi jechi baayibila keessa jiru hundi rabbi biraa ta'uu dhabuu isaa ragaan kan mirkaneessu jiraate hogguu sochiin tun sochii gaarii miti jechuudha. Dictionary Oxford ammoo yoo dubbisne Oxford Dictionary akka jedhu Fundamentalist jechuun nama sirrii waan kitaaba durjabeessee qabatu kan amantuma fedhee jechuudha jeeq. Garuu Dictionary Oxford kanarra deebi'amee haaromfamee barreeffamee yoo dubbisne xiqqoo jijjiiramee jira. Maxxansa haaromfame kana keessatti Fundamentalist jechuun nama sirrii waan kitaaba durjabeessee qabatu kan amantuma fedhee keessattuu islaama jeeq. Keessattuu islaama waan jootu maxxansa haaromfame kana keessatti dabalame jechuudha. Amma gaa akkuma jecha fundamentalist joo dhageesseen battalumatti waa'ee muslimaa yaaduu eegalta. Musliimoonni fundamentalistoota warra amantii ganama duraa sanirra cichuu fiinxaaleeyyiidha waan joofaa dhageessa. Nuti musliimoonnis hogguwaan akkanaa dhageenyu badii fudhachuu seenna. Lakki an fundamentalistii miti. Lakki an ekstreemistii yookiin fiinxaaleeyyii miti jennee dhiifama gaafachuu eegalla. Garuu awwaaniin jo'aan nama akka awwaa jabeessu ekstreemistiidha. An akkaan amanamaadha, akkaaniin nama haqaati, an akkaaniin arjaa gaariidha, an akkaaniin gara laafeessa, an akkaaniin jaalataadha. Maaliif akkaan amanamaa ta'uun, akkaan nama haqaa ta'uun
akkaan nama garaa laafu ta'uun akkaan nama jaalachuun akkaan arjaa gaarii ta'uun akkamitti hamtu akka taate namni naa himuu danda'u ni jira nama waan takka akkaan jabeessu ta'uun maal rakkoo qabare quraanni akkaan amanamaa ta'uu qabdan ja'a gam tokko waan si fayyadu yoo harkatte amanamaa taate yoo faayidaa siif hin qabaatin ammoo nama ganu ta'uu qabdu quraanni akkaan amanamaa fi akkaan nama haqaa akka taanu nu ajaja Kanaafuu nama dhugumaan amantii islaamaa hojiin dalagu yoo taate nama akkaan arjaa gaarii akkaan amanamaa fi akkaan nama haqaa ta'uu qabda. Wayita akkaan waajabeessinu kana karaa sirrii irratti ta'uu qabna malee karaa dogongoraa irra nama waajabeessu ta'uu hin qabnu. Garuu muslimni tokko quraana hordofuu irratti ekstiriimisti ta'uu qaba yookiin quraana hordofuu irratti nama akkaan waajabeessu ta'uu qaba. Rabbiin quraana keessatti suuraa Baqaraa ayata 208 irratti yaa ayyuhalladhiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaaffatan nuun ja'a. Yaa warra Rabbii dhugoomsitan islaamummaa keessa guutuu seenaa nuun ja'a. Gam tokko qofaan seentee gama kaaniin dhiisuu hin dandeessu. Kanaafuu musliimoonni maaliif jecha fandaamentaalisti ja'uuf dhiifama gaafatan? Akka carraa ta'ee miidiyaan islaamummaa gama hundaan rukutaa jiraachuun isaa beekamaadha. Garuu nuti musliimoonni diin akkaan bareedaa kana qabna. Duba maaliif sodaanna ree? Maaliif dhiifama gaafanna? Yeroo dubbii isaanuma garagalchinu ta'uu qabdi jechuudha. The media is attacking Islam and unfortunately we Muslims we have the best deen. But why are we afraid? Why are we apologetic? It's time that we turn the tables over. The third most common misconception is Muslims are terrorists. Ilaalchi dogongoraa baramaan kasadaffaa jecha musliimoonni shororkeessitoota ja'udha. 9/11 itti aanee haleellaa boombii Landan ka Julaay 7 ta'e akkasuma yeroo tanarraa kaasee haasawaa barame tokkotu jira. Kunis all Muslims are not terrorists but all terrorists are Muslims. Takkaa'uu musliimoonni hundi shororkeessitoota miti. Garuu shororkeessitoonni hundi musliimoota jecha ja'utu irra deddeebi'ama. Haasawni akkanaa kun miidiyaalee irra baramaa ta'utu waa'ee kanarraa barumsa mata duree is terrorism and Muslim monopoly jedhu takkaa'u shororkummaan gulantaa musliimootaatii jedhu akkaan godhuuf na kakaase. Yeroon inni amma qabutu waa'ee mata duree shororkummaan gulantaa musliimootaatii jedhu kanarraa babal'isee akkaan haasawunaaf hin geessu. Garuu Peace TV irratti yookiin ammoo weebsaayitii teenyarra ilaaluu ni dandeessan. Miidiyaarraa akka hubannetti yeroo hedduu nama dhuunfaa tokko kanuma dalagaa wal fakkaatu dalageef moggaasni yookiin maqaan garagaraa lama namuma saniif akka kennamu ni agarra. Fakkeenyaaf waggaa 60 dura lammiilee Indiyaa hedduutu bilisummaa biyya isaaniitiif lolaa ture. Ummatuma kanaani mootummaan Ingiliziis shororkeessitoota jedhee yaamaa ture. Garuu nuti warri Indiyaa ummata kanneen bilisa baastota keenya yookiin murtii guutuu warra biyya fi jaalatu jennee yaamna. Ummatuma tokko dalagaanis takkuma. Garuu maqaa yookiin moggaasa garagaraa lama qaban. Yoo ilaalcha akka mootummaa Ingiliz, mootummaan Ingiliz Indiyaa bulchuuf mirga guutuu qabdi jedhu walii galtan, ummata kana shororkeessitoota jettanii yaamuu qabdan. Garuu yoo akka warra Indiyaatti yaaddan taate, warri Ingiliz kun dhufanii daldalachuuf yoo taate malee, Indiyaa bulchuudhaaf mirgan qaban jettanii yoo yaaddan taate, hogguus ummata kanneen murtii guutuu yookiin warra biyya fi jaalatu, bilisa baastota takkaa'u qabsaa'ota bilisummaa jettanii yaamuu qabdan. Ummatuma tokko dalagaan isaaniitis takkaa garuu maqaa yookiin moggaasni isaanii garagara lama. Ani yeroo hedduu miidiyaalee irratti ni mul'adha. Yeroo takka osuma warra miidiyaa Indiyaan Pirees wajjin haasawaa jirruutiin gaafii takka gaafadhe. Isin Bhagat Singh shororkeessaadha jettanii yaaddanii hin jeen. Lakkii naan ja'an. Anis maaliif hin jeen. Hogguu miidiyaalee warra lixaa Bhagat Singh shororkeessaadha ja'an isin lakki inni shororkeessaa miti jettan. Maaliifi sababni isaa hundee seenaa walabummaa Indiyaa waan beeytaniif. Anilleen Bhagat Singh akka shororkeessaan ta'e ni beeka. Garuu miidiyummaa warra lixaa Bhagat Singh shororkeessaadha jedhu kun arraantan hogguu musliimootaan shororkeessitoota ja'an kana ammoo isin amantanii fudhattan. Dubbii tana qorattanii ilaaltanii hogguun je'uun isaan hundinuu qoflu eegalan. Quran says in Surah Hujurat chapter 4. Quraanni suuratul Hujurat ayata 6 irratti akkana ja'a. Yoo namni faasiqni yookiin badaan tokko oduun isinitti dhufe, oduu inni dhufeen san dura adda baafadhaa ja'a. Qabxiin asirraa hubatamu hogguu mootummaan British Bhagat Singh shororkeessaadha jedhu fudhachuu diddan. Garuu amma maaliif walii galtanii fudhattanoo? Furqiyyee fuula lamaa ta'uun kun maaliif barbaachise? Fakkeenyota akkanaa hedduutu jira. Seenaa warraaqsa Ameerikaa dubbisnee yoo laalle bara 1775 keessa gaafa warraaqsa Ameerikaa san George Washington shororkeessaa tokkoffaa jaameeti mootummaa Ingilizii yaamamaa ture. Yeroo warri British Ameerikaa bulchaa turan san jechuudha. Britishoonni kun George Washington shororkeessaa tokkoffaa jaanii yaamuu turan.
boodarra hogguu Ameerikaan bilisummaa mataasii harkattu George Washington pirezidaantii Ameerikaa ta'ee filame. Yaadigaa shororkeessaa tokkoffaan pirezidaantii USA ta'uu. Eegas booda pirezidaantota isa boodaan dhufan cufaafuu George Bushis dabalatee abbaa kiristinnaa isaatu ta'eef jechuudha. Ammaas fakkeenyota biraa akkanaa hedduu harkachuu dandeessan. Akka fakkeenya biraatti Neelsan Maandeellaa. Neelsan Maandeellaan gadaawwan hedduu dura gaafa Saawuz Afrikaa mootummaa apartaayidii uummata adiitiin bulaa turte san qabamee Rooban Aayislaandi takkaa'u iddoo Aayislaanditti waggaa 25 olii fidhamee ture. Mootummaa apartaayidii uummata adii kanaanis Neelsan Maandeellaan shororkeessaa tokkoffaa jedhamee yaamamuu ture. Boodarratti wayita Saawuz Afrikaan bilisummaa si harkattee mootummaa apartaayidii uummata adii kanaas firraa fangolchanii Neelsan Maandeellaanis gallakkifame booda Nobel Peace Prize takkaa'u badhaasa Noobeelii kanagee harkachuu danda'ee jira. Yaadigaa shororkeessaan akka addunyaa sadarkaa tokkoffaarra jiru hogguu badhaasa Noobeelii kanagee harkatu. Inni waan duraan nama hamaa ture boodarratti ammoo nama gaarii ta'eef osoo hin ta'in dalaguma duraan shororkeessaadha jedhamee itti yaamamuu ture sanii fi waggaa 30 boodallee deebi'ee Nobel Peace Prize badhaasa Noobel kanagee itti harkachuu danda'e. Tanaafuu asirraa wanti hubannu namnummaan fedhe kataayitaarra jiru tokko yoo maquma fedhe nama tokkoof moggaase maqaan san nama sanirra maxxanee hafa jechuudha. Kana hundaaf sababni miidiyaadha. Miidiyaan humna jabduu qaba. Akkaan ayyaadutti meeshaa waraanaa jabduu yeroo ammaa akkaan barbaachistu miidiyaadha. Miidiyaan gurraacha adii jijjiiruu danda'a. Guyyaa salkanitti goota dhugaan deemu nama sharriin deemutti nama sharriin deemus goota jijjiiruu danda'a. Tun dalagaa miidiyaati. Wanti nama gaddisiisu garuu nuti musliimoonni gama miidiyaa kanaan akkaanii duubatti hafnee jirra. Teknoolojii teenya laalchisee laal teknoolojii halaal tafee ta'uu ta quraanaa fi hadiisa keessa nuu fayyamamte itti fayyadamuu qabna. Taanis gara halaalii jijjiiruu qabna. Televiziyoonni haraamii miti. Haa ta'u harka 199 wanti televiziyoonaan dabru haraam akka ta'e waliif galla. Nutis haraam kana gara halaalii jijjiiruu qabna. Karaa kanaani karaan dhaamsa Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ittiin dabarsuu dandeenyuun. Yeroo ammaan tanaa karaan gabaabaa fi irra caalaan dhaamsa Rabbii nama biraan ga'uu dandeenyuun karaa sarara saatalaayitiitiin karaa miidiyaatiin jechuudha. Yoo akkam xiqqaate ragaadhaaf guyyaa qiyaamaa Rabbii keenyaan subhaanahu wa ta'aalaa hanga sadarkaa humna teenyaatiin dhaamsi islaamummaa mana nama hunda akka dhaqqabuuf carraaqii goonee jirra jennee himachuu dandeenya. Takkaahuu yoo akkam xiqqaate mana nama hedduu akka ga'uuf tattaafannee jirra jechuu akka dandeenyuuf. Alhamdulillah thumma alhamdulillah waggaa 3 fi walakkaas eega tamsaasa Peace TV jalqabneerraa kaasee hanga ammaatti daawwattoonni Peace TVdha nama miliyoona 100 ol ta'anii jiran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. People may be wondering. Namoonni tokko tokko kaameraan 12 maaliif barbaachisa? Barumsuma tokkoof namuma tokkoof jecha kaameraan 12 maal godha? Nama tokkoof kaameraa 12 ajab jechuu danda'an. Warri televiziyoona dabarsulleen sagantaadhaaf maaliif kaameraa 2 yookiin 3 qofatti hin fayyadamne nuun jaan? Kaameraa 12. Wanti kaameraa 12 fayyadamnuuf islaamummaa tana bareechinee haala gaariin dhiyeessuu barbaanneeti. Wayita doo'ii sirbaa takkaa'u agarsiisa daansii rook kaameraan 10 fi 12 sarrakkoon qabu. Garuu hogguu daa'in tokko barumsa kannu ammoo maaliif kaameraa 2 qofa taa'u? I give the lecture by only 2 cameras. See, today is the age of science and technology. Laali yeroon ammaan tanaa bara saayinsii fi teeknooloojiiti. Yeroo dargaggoota hawwachuudhaan ifitti harkisnee akka fudhatu goonu. Yoo dargaggoota hawwattee fudhachiisuu barbaadde miidiyaan dargaggoota keenya karaa dogongoraa isaan oofaa jira. Nutis miidiyuma akkasii sani fayyadamnee dargaggoota keenya karaa sirriitti deebisuu qabna. Karaa dogongoraarraa gara karaa qaceelaatti isaan fiduu qabna. Na'amanaa akkuma beeynutti irra hedduun miidiyaa haraam ta'uu waliif galla. Garuu hanga seera shari'aan cabsinetti akkasumas quraanaa fi hadiisaan faalleessinetti miidiyaa kana tajaajila islaamummaa babal'isuutiif itti fayyadamuu ni dandeenya. Ilaalchi dogongoraa afraffaan kasammuu warra musliman ta'inii keessa jiru dubbii islaamummaan seefiin babal'atte jettuudha. Islam was spread by the sword. The fourth most common misconception in the mind of the non-Muslim is Islam was spread by the sword. What is the meaning of the word Islam? Islam comes from the root word salam, which means peace. It's also derived from the Arabic word silm, which means to submit your will to Almighty God. Islam in short means peace
acquired by submitting our will to Almighty God. ilaalchi dogongoraa afraffaan kan sammuu warra musliman ta'inii keessa jiru ilaalcha islaamummaan seefiin babal'atte jedhudha. Mee hiikkaan jecha islaam jedhuu maali? Jechi islaam jedhu hundee jechaa salaam jedhu irraa dhufe. Hiikkaan isaatis nagee jechuudha. Akkasumas jecha arabiffaa kan silmi jedhu irraa dhufe yogguu ta'u hiikkaan isaatis fedhinnaa fi rabbii olaaneef kennuu jechuudha. Jecha islaam jedhu kana hiikkaa isaa yoo gabaabsine nagee fedhinnaa fi cufa rabbii olaaneef kennuudhaan argamu jechuudha. Kanaafuu yoon hima islaamummaan seefiin babal'atte jedhu kana karaa biraatiin hiike nageenyi seefiin babal'ate jechuudha ta'a. Amma himni kun wal faalleessa takkaa'uu waliin bu'a. Nageenyi akkamis seefiidhaan babal'achuu danda'a? Akkuma hundinuu beeynutti ilmi namaa addunyaa tanarra jiru cufti akka nageenyi injifatuun fadhu. Amantiin islaamaa amantii nagayaati. Fedhii fi galiin kaayyoo si hundi nageenya babal'isuudha. Garuu ilmi namaa addunyaa tanarra jiru cufti akka nageenyi injifatuun fadhu. Sababa kanaaf jecha biyyoonni addunyaa tanarra jiran cufti humna poolisiidhaa qabaachuu danda'an. Humni poolisaa kunis yeroo hedduu biyya san keessa nagee tiisuudhaaf tabaroo yookiin humna fayyadama. Nagee booreessuudhaaf irratti yookiin humnatti hin fayyadaman. Yoo farreen hawaasaa nageenya biyya sanii booreessuu kan barbaadan taate poolisoonni biyyoota hedduutis nagee biyya sanii tasgabbeessuudhaaf humna fayyadaman. Haaluma wal fakkaatuun islaamummaa keessattis amantiin islaamaa jeequmsa ni mormiti, walitti bu'iinsaas ni mormiti, humna fayyadamuus ni mormiti. Yoo humna fayyadamanii nagee buusuun filmaata irraa maayyii taate malee. Akkasumatti illee islaamummaa yeroo humna fayyadamuu hayyamtuutu jira. Kunis haqaa fi nageenyi biyya san keessatti akka irraa aanu godhuudhaaf. Amantiin islaamaa nagee fi haqa biyya san keessa jiraachisuudhaaf humna fayyadamuu hayyama gootee jirti. Himannaa takkaa hojjette amantiin islaamaa seefiidhaan babal'atte jettuuf deebisaan akkaan bareedduun hayyicha seenaa beekamaa maqaa Dileesii Oleerii jedhamuun kennamtee jirti. Kitaaba isaa mata duree Islam as the Crossroad jedhu fuula 8 irratti akkana jedhee barreesse. Seenaan nuuf adda baastee jirti. Ta'ullee oduun gootonni muslimaa bebbeekamoon dur waan amananitti citan san addunyaa tana keessa naanna'uudhaan qara seefiitiin islaamummaa dirqamaan nama fudhachiisanii fi wallaansoo godhuudhaan biyyoota hedduu cabsanii injifatan jettu sheekoo dharaa takkaa oduu durii ta'amanuufuu nama dhibdu akka taatee fi toorri seenaa barreessu irra deddeebi'uudhaan haasawaan akka taate seenaan ifa gootee jirti jedhe. Hima kana irraan isiniif deebi'a. Barreessaan seenaa Dileesii Oleerii jedhamu kitaaba isaa Islam as the Crossroad fuula 8 irratti akkana jedhe. Oduun gootonni muslimaa bebbeekamoon dur warri waan amanarra cichusan addunyaa tana keessa naanna'uudhaan qara seefiitiin islaamummaa dirqamaan nama fudhachiisanii fi wallaansoo godhuudhaan biyyoota hedduu cabsanii injifatan oduun jettu sheekoo dharaa takkaa oduu durii ta'amanuufuu nama dhibdu akka taatee fi toorri seenaa barreessu irra deddeebi'uudhaan haasawaan akka taate seenaan ifa gootee jirti jedhe. Duba seefiitame ree nuti musliimoonni biyya Speen waggaa 800 bulchinee jirra. Dalagaan irraa eegamtuun daleen dhaamsa islaamummaa akka gaariitti warra musliman ta'in biraan hin geenye. Booda irratti waraanni masqalaatii fi kiristaanonnis dhufanii uummata muslimaa lafarraa haxaawan. Hanga garummaan takka taazaanni godhamuuf lafarraa dhabamtu takkatti. Yoo seenaa ka dubbistan taate amantiin humnaan babal'atte amantii kiristaanaati. Yoo seenaa dubbistan namoonni dhibbeessa hedduun lakkaa'aman maqaa kiristaanummaatiin ajjeefamanii jiran. Dubarraan tana uummatuma kanaatu as deebi'ee amantiin islaamaa seefiin babal'attee nuun ja'a. Nuti musliimoonni lafa arabaa tan waggoota 1400 dabraniif nuutu bulchaa jira. Waggoota muraasaaf Biritishoonni dhufanii turan, waggoota muraasaafis Faransaayonni dhufanii turan. Ta'us garuu akka waliigalaatti waggoota 1400 dabraniif musliimootaatu lafa arabaa tan hoogganee bulchaa jira. Akkasuma wajjin warraan tana araboota kiristaana kooptikii ta'an miliyoona 14tu dachii tanarra jiraachaa jira. Coptic Christians takkaa'u kiristaana kooptikii jechuun kiristaanota gaafa durirraa kaasee turan jechuudha. Kiristaanonni kooptikii miliyoonni 14 kun amantiin islaamaa akka seefiidhaan hin babal'atiniif ragaa guddaadha. Akkasumatti illee ragaa bahaa jiran. We Muslims, we ruled India for more than 1,000 years. Nuti musliimoonni Indiyaa waggoota 1000 bulchinee jirra. Silaa jijjiiruu feene lammiilee Indiyaa takka takkaan seefiidhaan isaan hundaa'u islaameessuu dandeenya ture. Garuu nuti akkas hin goone. Arraan tana lammiileen Indiyaa parsantiin 80 ol muslimaa miti. Namoonni musliman ta'in parsantiin 80 kun amantiin islaamaa akka seefiidhaan hin babal'atiniif ragaa guddaa fi ragaas bahaa jiran. Arraan tana biitii musliimoota lakkoofsaan hedduu qabaachuun beekamtu Indooneeziyaadha. Duuba waraana yookiin loltoota muslimaa kamtu gara Indooneeziyaa dhaqe. Waraana takkaa loltoota muslimaa kamtu gara Maleeziyaa dhaqe. Uummanni Maleeziyaa parsantiin 50 ol muslima. Waraana muslimaa kamtu gara qarqara galaana baha Afrikaa dhaqe. Seefiitamiin yoo. Waan kanaafis Toomaas Kallaayil deebisaa kennee jira. Hayyuu seenaa beekamaadha innis warra Awuroopaati. Kitaaba isaa kan mata duree On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History joo keessatti goota kiyya jechuudhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam durarra kaayee barreessee jira. Kitaaba On Heroes, Hero Worship joo kana keessatti akkana jee. Seefiitam dura seefii ta'e barbaadu qabda jee eegale. Seefii ta'e isaa harkachuu dandeessa.
yaanni haareenii hundi dura sammuu nama takkaa keessatti uumama. Sammuu nama takkaa san keessa kophaasaa jiraata. Yaada nama tokkorraa burqe kana addunyaan guutuun fudhate takkaa'u dura dhaabbatti. Yoo seefii isaa tana qabatee isiidhaan yaada isaa namootaaf tamsaase waa xiqqoo qofa isa fayyaddi. Dura seefii ta'e harkachuu qabda. Eegas wanti hundi hanga danda'ametti ififuu nama hunda bira wal geessi jee. Seefiin inni dubbachaa jiru seefii sammuuta beekumsaati. Seefii tamtu ilma namaa khomkhom dhibbee seedduun lakkaa'amu kana takkaa uummata biliyoonaan lakkaa'amu kana akka islaamummaa fudhatan isaan godhe. Tanaafuu inni waa'ee seefii sammuuta beekumsaa haasawaa jira jechuudha. Haasoo kiyya durarratti hogguun jalqabu ayata quraanaa khasuuraa annaal lakkoofsa 125 irra jiruuniin eegale. Ud'u ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadilhum billatii hiya ahsan. Karaa rabbii keetiititti uummata yaami. Quraanaa fi gorsa babbareedaadhaan takkaa'u hadiisaan isaan yaami. Akkasuma dubbuma gaarii itti dubbadhu dubbii irra dansaa taateen isaan hin falmi. Dhugumatti rabbiin kee nama karaa isaarraa jallate ni beeka. Nama qaceelillee rabbiin ni beeka. Seefiin tun seefii sababaa qubsaatii fi loojikaati. Seefii tanaatu qalbii namootaa mo'achuu jira. Tun seefii sibiilaatii miti. Osoo seefii sibiilaatu qabaanne itti fayyadamuu hin dandeenyu. Sababni rabbiin quraana keessatti suuraa Baqraa ayata 256 irratti kana ja'a. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أمنتي خيست والدركسيسون انجرتو. لقمتي خران كتشيلو خراج لنا رأي فقال على تكاو الدبا فمار. توماس كاللايل وآي سيفي سموتا بيكم ساتر رها سوجر. سيفي يادك أجيلا تكاو سبباكم ساتر إيه سجر جتشورا. سرفي يخين قرنو تكاتو قداميتوري. قرنون تونيس كتاب بي تكاو مسعيتي ريدرز دايجس مجازين جامون قبي فهمته كتاب المناك يربوك جام خبر خرسا قل سديتمي جامت أنفم خيس بري فهمته جرت. akkasuma barreeffamni kun maxxansa dheeraa takkaa'u kitaabee pileen tiruuz magaazin jedhamu keessattis irra deebi'amee maxxanfamee jira. Qorannoon tunis babal'achuu amantiilee gurguddoo addunyaa tanaa dabalaa dhufuu irratti jijjiirama waggaa 50 keessa mul'ate irratti xiyyeeffatti. Jijjiirama bara 1934 irraa hanga 1984 jidduutti argame irratti xiyyeeffatti. Akka qorannoo saniititti amantiin haalaan babal'achuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamte amantii Islaamaati. Parsantii 235 dabalte. Amantiin kiristaanaa immoo parsantii 47 qofaan dabalte. Asirratti gaafii laaftuun hangaafachuu barbaadu waggoota 50 kana keessa jechuun bara 1934 hanga 1984 jidduu lolaqamtu godhameeti akka namoonni dilli kumaatamaan lakkaa'aman kun amantii Islaamaa fudhatu isaan godhe. Lolaqamtu godhame hoo? Arraan tana amantiin saffisaan Ameerikaa keessa guddachaa jirtu amantii Islaamaati. Amantiin saffisaan Awurooppaa keessa guddachaa jirtus amantii Islaamaati. Ammas gaafiin hangaafadhu eenyutu Ameerikaanota kanaa fi Awurooppaanota kana amantii Islaamaa fudhachuu irratti isaan dirqisiisaa jira. Seefiitamiyoo yeroo ammaan tanaa miidiyaaleen hedduun amantiin Islaamaa dubartoota cunqursiti jedhanii Islaamummaa irratti olola bananii wareersaa jiran. Namoota Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti Islaamummaa fudhachaa jiran keessaa harki 2/3 yookiin harki 2/3 dubartoota akka ta'an ni beeytanii. Yoo amantiin Islaamaa ka dubartoota cunqursitu taate dubartoonni Ameerikaatii fi dubartoonni Awurooppaa maaliif amantii Islaamaa fudhatarree? Eenyutu isaan dirqisiisu jira? Khaleessa takkaa'u guyyaa khalee maashaallah dubartii warra lixaa takka shahaadaa qabattee islaamoytee jirti. Maashaallah duba eenyutu isii dirqe? Seefii fayyadamnee jirraaree? Seefiitti qabanneeree? Nuti seefii sammuuta beekumsaatiif fayyadamne. Seefii sababa quubsaa fayyadamne. The sort of reasoning. Gaafii amantiin Islaamaa seefiidhaan babal'atte jettu tanaaf deebisaa kannee goolabuun duratti jecha Adam Pearson jee tokko isinitti himuun barbaada. Adam Pearson akkana jee namoonni niwukilarii waraanaa gaaf tokko harka Arabootaa seenuuf taa'anii yaaddawaa jiran wanti isaan hubachuu dadhaban yookiin wanti isaan wallaalan boombiin Islaamummaa boombiin nagaa eega darbamte yookiin dhukaafamte turtee jiraachuusiiti. Gaafni isiin darbamte guyyaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhalatan irraa jee. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. The fifth most common question asked by the non-Muslim is, why does Islam allow a Muslim man who have more than one wife? What does Islam say? Gaafii baramtuu warri Musliman ta'in gaafatan tana keessaa shanaffaa amantiin Islaamaa dhiirti takka jaartii takka ol fuudhu maaliif hayyamti gaafii jettuudha. Kanarratti amantiin Islaamaa maal jetti?
Rabbiin Quraana keessatti suuraa Annisaa aayata 3 irratti akkana jedha. Dubartoota irraa tafee tanteessanii bareeddee fuudha. 2 yookiin 3 yookiin 4 fuudha. Yoo haqasii eeguu keessa waliin qixxeessinuu sodaattan ammoo takkuma qofa fuudhaa jedha. 2 yookiin 3 yookiin 4 fuudha. Yoo haqasii eeguu keessatti waliin qixxeessinuu sodaattan ammoo takkuma qofa fuudhaa jedha. Kana jechuun yoo akka isaanii eeguu keessa wal qixxeessuu dandeesse qofa dubartiin 2 3 yookiin 4 fuudhuu dandeessa. Yoo hin dandeenye garuu takkuma qofa fuudhuu qabde. Ammaas Quraanni suuraa Annisaa aayata 229 irratti akkana jedha. Jaartiilee teessan jaalala keessa wal qixxeessuu hin dandeessan osoo bolaltanillee garuu bultii keessatti guutumaa guutuu garee isii takkaa gortanii taarrarraastanii hin dhiisinaa jedha. Irra hedduun nama amantii Islaamaa keessa jaartii 4 fuutee qabaachuun dirqama jedhanii yaadan. Islaamummaa keessa jaartii 4 fuudhuun dirqamaa miti garuu filannaadha. Akka filmaataatti dhiyaate. Amantii Islaamaa keessa dubartii takka wal fuudhuun filannaadha. Waan kanaan mubaaha jennaan. Garuu dubartii takka wal fuutee wal qixxeessuu hin danda'in hogguus rakkoo hamtuu keessa jirta. Kanaafuu dubartii takka wal fuutan isaan hunda jidduutti haqa dalaguun sirra dirqama jechuudha. Mee xiinxallee haa laallu. Sababa loojikaa haa amantiin Islaamaa dhiirtii Islaamaa takka dubartii takka wal fuudhuu maaliif hayyama gooteef waan jiru xiinxallee haa laallu. Uumamaan akka beenutti dhiiraa fi dhalaan reeshiyoo takkaa'uu haala walqixa ta'e irra dhalatan. Garuu sadarkuma piidiyaatirik keessattuu umruma ijoollummaa keessattuu ogeessa fayyaa kamiyyuu yoo gaafattan meedikaalii takkaa'uu akka fayyaatti saalli dubartiidhaa dhiiraarra akka jabaa ta'e isiniif himan. Ijoollee dubaraatu ijoollee dhiiraarra jarmiiwwanii fi dhukkuboota adda addaa ofirraa ittisuuf dandeettii irra qaba. Sadarkaa piidiyaatirik takkaa'uu umruma ijoollummaa tanattuu du'a ijoollee dhiiraatii fi ijoollee dhalaa yoo bira qabnee ilaalle du'a ijoollee dhiiraatu irra heddummaata. Kanaafuu sadarkuma piidiyaatirik jedhamu kanarrattuu lakkoofsa warra dhalaatu warra dhiiraarra caala jechuudha. Yeroo ammaa waraana takkaa'uu lola hedduutu ta'aa jira. Lola irrattis jara dhiiraa kanaatu jara dhalaarra dhumaa jira. Jiruu fi jireenya keessatti sababaa balaa adda addaatiin du'utu jira. Sababaa alkooliitiinis, sababaa diraag adikshin takkaa'uu araada qoricha badaatiin qabamuunis akkasuma sababa dhukkuba adda addaatiinis du'utu jira. Dhimmoota kanneen hundarrattuu ammaas warra dhiiraatu warra dubartootaa kanarra baay'inaan du'aa jira. Akka to'annii yookiin istaatiksii yeroo ammaa nu garsiisutti avareejii yookiin jiddugaleessi umrii jireenya dubartootaa avareejii umrii jireenya dhiiraa ni caala. Dubartootaatu umrii dheertuu irra jiraata. Arraan tan addunyaa tanarra baay'ina lakkoofsa dubartootaatu baay'ina lakkoofsa dhiiraa caala. Biyyoota addunyaa sadaffaa muraasa keessatti biyya akka Indiyaa taniin irraa dhufe keessatti baay'inni lakkoofsa dubartootaa warra dhiiraatii gadi. Sababni kun ta'eefis female infanticide takkaa'uu ilmoon dhalatte yoo dhalaa taate beekaa ajjeesuu fi female feticide takkaa'uu yoo ilmoon garaa jirtu san dhalaa taate ulfasan waan garaa baasaniif. Kanaaf Indiyaa keessa lakkoofsi dubartootaa warra dhiiraatii gatte. Sagantaa mata duree Let Her Die jettu takka dhaadannoo barreessanii jala hiriiran BBC irra dhiyaate takkaatu ture. Gaazexeessituun lammii British maqaansi Emily Buchanan jedhamtu takka akkana jette. Guyyatti daa'imman garaa jiran 3 oliitu eega dhalaa ta'uun isaanii adda baafameen booda garaa baafamaa jira jettee gabaaste. Biyya Indiyaa qofa keessatti ilmoon garaa jirtu 3 oliitu dhalaa ta'uunsi eega beekame booda baafamee darbama. Yoo lakkoofsa kana 365 baay'isne lakkoofsa guyyoota waggaa tokko keessa jiruuti yoo baay'isne Indiyaa keessatti daa'imman dhalachuun gahin miliyoona takka oliitu waggaadhaan dhalaa ta'uunsi eega beekan booda garaa baafamee darbamaa jira. Akka gabaasa hospitaala mootummaa bulchiinsa Taamil Naaduutti daa'imman dhalaata lubbuun dhalatan 10 keessa 4 ajjeefaman. Sila aadaan badduun akkanaatun ta daa'imni garaa jirtu yoo dhalaa taate garaa baasuutii fi ta daa'imni dhalatte yoo dhalaa taate ajjeesuudhaan kun osoo dhaabbatte Indiyuma keessattuu gadaalee muraasa booda lakkoofsi dubartootaa warra dhiiraatiin achi taa'e jechuuf ta'a. Yeroo ammaan tana addunyaa guutuutti xiinxallee olaallees baay'ina lakkoofsa dubartootaatu baay'ina lakkoofsa dhiiraarra hedduudha. Magaalaa New York qofa keessatti baay'inni lakkoofsa dubartootaa baay'ina dhiiraarra miliyoona takka oliin caala. USA qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina warra dhiiraarra miliyoona 7.8 caala. UK qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina dhiiraarra miliyoona 4 caala. Jarman qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina warra dhiiraarra miliyoona 5 caala. Raashiyaa qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina warra dhiiraarra miliyoona 9 caala. Addunyaa tana guutuu keessattis baay'inni dubartootaa miliyoona meeqaan akka baay'ina warra dhiiraa caalu Rabbii tokkicha qofaatu beeka. Yoo yaada warra musliman ta'ini kadhiirtii hundi dhaluma takka qofa fuudhuu qabdi jechuun kanii walii galu taate mee obboleettiin tiyya yookiin obboleettiin teessan takka USA keessa jiraatti jennee haa fudhannu.
yoo magaalaan qoobbaatu taate jechuun dubartoonni hundi jaarsa tokko tokko matamatatti yoo harkatan taate ammallee dubartoota miliyoona 7.8tu osoo jaarsan harkanne hafa jechuudha. Rabbi nutti hin godhini yoo obboleettiin tiyya yookiin obboleettiin teessa USA jiraattu taate isiinis warra jaarsan harkatin miliyoona 7.8 kana keessa yoo jiraatte filannaa kam qabdime? Filmaanni isiin qabdu takkaa nama duraanuu jaartii qabutti heerumuu yookiin ammoo meeshaa hawaasaa ta'uudha. Public property. Meeshaa hawaasaa. Namni hedduun Dr. Zakir Naik jecha ulfaataa akkanaa kana moonaan jechuu mala. Jecha yaada jallaa dabarsu haammoo dhageetti tolu kan hin fayyadamuu danda'u kana qofa. Jecha kana waliin hin harkadha jee yaadu. Filmaata biraan qabdu. Takkaa nama duraan fuudhee jaartii qabutti heerumuu takkaa ammoo meeshaa hawaasaa ta'uudha. Ameerikaa keessatti jaalallee garayyuu takkaahuu goshoo yookiin sanyoo qabaachuun waan baramaadha. Akka to'anni takkaa'u istaatiksiin Ameerikaa nu garsiisutti Ameerikaa keessatti dhiirti takka osoo adabattee jaartii takka wajjin bultiin jaariin dura jiddugalaan dubartoota adda addaa 8 wajjin walqunnamtii saalaa raawwata. Dhala adda addaa 8 wajjin. Gariin 5 qabaachuu mala, gariin 10, gariinis 20 qabaachuu mala. Osoon fuudhin duraa averejjitti dhala adda addaa ta'u wajjin sagaggaalu 8 qabu. Eega fuudhee booda ammoo meeqa akka qabu gaa kan istaatiksiin nu garsiisus hin jiru. Ta'us garuu fuudhuu isaatiin dura jiddugalaan waa hillan 8 walqunnamtii saalaa hojii godhu qaba. Jaalallee garayyuu takkaa'u goshoo qabaachuun Ameerikaa keessatti aadaa beekamtuudha humaa rakkoo takka illee hin qabdu. 10, 20 qabaachuun rakkoo hin qabdu. Garuu haadha warraa 2 qabaachuun laagaa isaanii gaddabruu diddi. Beetanii dubartiin takka dhiira takkaaf yoo haadha warraa lammaffaa taate kabajaadhaa harkatti. Mirgaas ni harkatti. Jiruu nagaa qabbanootu jiraatti. Jiruu barakaa kabajaan mirga guutuu wajji jiraatti. Dubartiin takka yoo jaalallee garayyuu takkaa'u goshoo taate ammoo mirgan harkattu eegumsaas hin qabdu. Jiruu fokkottuu jiruu xiqqeenyaa jiraatti. Amantiin Islaamaa waan akkanaatiif jecha dubartoota tiisuudhaaf jecha dhiirti gariin akka jaartii takka wal fuudhan ayyama gooteef. Yoo namni tokko dubartiin jaarsasii nama wajji qooddachuu barbaaddu hin jirtu jeene hime anis waliifiin galaan mormii takka illee hin qabu. Haaluma nagiyaa fadha keessattuu dubartiin jaarsa isii akka namni biraa isii wajji qooddatu feetu takka illee hin jirtu. Tanarratti walii galla. Garuu shari'aan Islaamaa khasaaraa guddoo hambisuuf jecha khasaaraa xiqqoo haa fudhannu jetti. Kana jechuun intalti musliimaa gaariin takka tahaalaa addunyaan keessa jirtu quba qabdu takka jaarsasii qooddattee obboleettiin si akka meeshaa hawaasaan taane godhuun humaa takka illee isitti hin ulfaatu. Yoo dubartiin naamusa qabdu takkaan ati dhiira si dura jaartii qabuuf jaartii ta'uu filattamoo meeshaa hawaasaa ta'uudha filatte jettanii osoo gaafattanii dubartiin naamusa qabdu hundi kaduraa san filatti. Gaafiilee baramoo ta'an toorri musliiman ta'in gaafatan tana keessaa tajaaffaa yoo amantiin Islaamaa dhiirti takka dubartii takka ol fuudhuu hayyama gootuuf taate maaliif dubartiin takka akka dhiira takka ol heerumtu hayyamuu fi didde gaafii jettuudha. Waa'ee dubartii fuudhuu laalchisee bifa fuudhaa fi heerumaa laalchisee suuraa An-Nisaa ayata 22 hanga 24 irratti Quraanni bal'inaan adda foo'ee kaa'ee jira. Suuraa An-Nisaa ayata 24 irratti Rabbiin dubartoota irraa istajaarsa qabdu fuudhuun dhoorkaadha jedhee jira. Kana jechuun amantii Islaamaa keessatti dubartiin takka abbaa warraa tokko wal qabaachuu hin dandeessu jechuudha. Sababaa dhugaa ka dubartiin takka dhiira takka wal qabaachuun dhoorkaa taateef isiniimuu xiyyaan duratti hanqinuma duraanuu jiru yaadadhaa. Dubartoonni jaarsa harkachuu irrattu hanqinaatu jira. Kanaafuu dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaattu taate hanqinni kun daranuu hammaachaa deema. Rakkinni kun dachaan baay'ate jechuudha. Mee sababaa loojikaa takkaa'uu waan dhugaa amantiin Islaamaa dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaachuu dhoorkiteef maal akka taate xiinxallee ilaallu. Yoo dhiirti takka dubartii takka ol fuudheef jalaa qabaate bultii san keessatti sogguu ilmoon dhalatte abbaan ilmoo saniitii fi haati ilmoo sanii eenyu akka taate laaftuma beekuu dandeessa. Garuu yoo dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaattee ilmoonis kadhalattu taate haadha ilmoo sanii beekuu ni dandeessa. Garuu abbaan ilmoo sanii eenyu akka ta'e adda baafachuun hedduu isin dhiba. Yoo mucaa kana galmeessisuuf mana barnootaa geessitanii maqaan abbaa isaa eenyu jedhanii isin gaafatan maqaa abbaa lamaa himuun dirqama isinitti ta'uu mala jechuudha. Arraan tana saayikooloojistoonni akka warri saayikooloojii ji'ootti ijoolleen takka fayyaa guutuudhaan guddachuuf haadha abbaa isaanii sirriitti adda baasanii beekuun akkaan barbaachisaadha. Keessaafuu eenyummaa abbaa isaanii beekuun haalaan bu'aa qaba jedhan. Ijoolleen yoo maatii isaanii kan beekne taate meentaal tiraawomaa takkaa'uu dhukkuba rakkina sammuu hamaadhaan qabaman jedhan. Arraan tana eega saayinsiin akkanatti dura deemte kana booda qorannoon DNA'tii fi qorannoon jeenetik jaamtu jiraachuu isiin hin beeka. Qorannoon tun guutuu sirrii ta'uun mirkanaa'uu baattus qorannoolee tanaanis abbaan eenyu akka ta'ee fi haati eenyu akka taate beekuun danda'amee jira.
Garuu mee qorannoon tun waggoota muraasa booda guutuu sirri mirkanaa'uu ni dandeessi jeetu yoo walii galeen dubbiin tun dhiyeenyuma kana dhufte. Amata dilaa madura dabarsine keessa wanti DNA testing fi genetic testing jedhamu hin jiru. Sababaan dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaachuun itti dhorkaa taateef kana qofaa miti. Sababaan biraatis hedduutu jira. Fakkeenyaaf akka saayinsiin jettutti dhiiraa fi dhalaa wal bira qabne yoo laalle dhiirti polygamous in nature takkaa'uu uumamumaanuu dhiirti fedhii jaartii takka ol qabaachuutti qaban. Yeroo ammaa saayinsiin akka jettutti yeroo dubartootatti heeyidiin takkaa'uu marsaan dhiigaatti dhufe jijjiirama haala amalaatii fi jijjiirama xiinsammuu takkaa'uu saayikooloojii sammuu isaanii keessatti uumamuutu jira. Sababa kanaaf jecha yeroo takkatti jaartii nama hedduu ta'uudhaan qoodasii raawwachuu hin dandeessu. Garuu dhiirti rakkoo akkanaa waan hin qabneef jaarsa nama hedduu ta'ee yeroo takkatti qoodasaa baachuu ni danda'a. Dabalataan yoo dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaatte yookiin nama wal qunnamtii saalaa wajjin raawwatu tokko ol qabaatte osoo isaan hundinuu waliif amanamoo ta'aniiru dhukkuboonni garaagaraa kan akka venereal disease jedhamuu fi dhukkuboonni wal qunnamtii saalaatiin daddabran hedduun isiirraa uumamuu danda'a. Dhukkubni kun gara jaarsasii hundattuu deebi'uu danda'a. Akka saayinsiin jettutti ammaas dhiirti takka yoo nama wal qunnamtii saalaa wajjin raawwatu takka ol qabaatte yookiin jaarti takka ol qabaate yoo isaan hundinuu waliif amanamoo ta'an carraan dhukkubni venereal disease jedhamuu fi dhukkubni wal qunnamtii saalaatiin daddabru isaan jidduutti argamuudha akkaan xiqqaadha jedhan. Akka saayinsawaa fi akka fayyaatittis dhiirti takka jaartii takka ol qabaachuun rakkoon qabu. Garuu dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaachuun rakkoo guddoo fiddi. Also, and medically, it's no problem for a man to have more than one wife, but it's problematic for a woman to have more than one husband. The seventh most common question, or the seventh misconception in Islam, in the minds of non-Muslims, is that why does Islam subjugate the woman by keeping her behind the veil? Gaafilee baramtuu tana keessaa torbaffaa yookiin ilaalcha dogongoraa sammuu warra musliman ta'anii keessa jiru keessaa torbaffaa amantiin islaamaa maaliif dubartoota haguuguudhaan isaaniin rooristee gabroomsiti? Maaliif amantiin islaamaa hijaaba uffadhaa jettee dubartoota roorisuudhaan isaan cinqiti? Waa'ee hijaabaa irraa haasoo xiyya eegaluun duratti mee qarooma dur keessatti akkaataa dubartoonni itti ilaalamaa turan xiinxallee haa laallu. Yoo seenaa qarooma Baabilooniyaa dubbisnee ilaalle dubartoonni akkaan dararamaa turuu isaanii seenaa tanarraa ni hubanna. Yoo namni tokko nama ajjeesuudhaan yakka ajjeechaa raawwate haadha warra isaatu badii saniin ajjeefama. Kun seera isaaniiti. Yoo seenaa qarooma Giriik qarooma guddicha jedhamuun beekamu dubbisnee yoo ilaalles yeroo sanitti dubartii yaadaan sammuu isaanii keessa jirtu Paandoraa jedhamtuutu ture. Rakkoolee hawaasa keessa jirtuu fi badiilee hamtuu hawaasa keessa gaggeeffamtu cufaafis sababaan isiidha jedhanii amanaa turan. Qaroomuma guddicha Giriik kana keessatti dubartoonni wal qunnamtuma saalaatii fi ittumaaf gammachiisuu qofaaf tajaajilaa turan. Sagaggaalummaan aadaa beekamtuudha. Seenaa qarooma Roomaa dubbisnees qarooma Roomaa kana keessattis dubartoonni haalaan tuffatamuu turan. Qullaa akka garaa bahanii deemuu fi sagaggaalummaa waan beekamtuudha. Yoo seenaa qarooma Masrii dubbisnee ilaalles dubartoonni akka shayxaanaan laalamuu turan. Akkasumas dubartoota meeshaa shayxaanaa jedhanii yaamuu turan. Seenaa qarooma Arabaa dubbisnees osoo quraannin buufamin dura yeroo hedduu Araboonni yoo intaltee dhalatteef eegee isiin dhalatte booda osoo isiin lubbuun jirtu awwaaluu turan. Alhamdulillah thumma alhamdulillah eega quraanni buufame booda gochii hamaan fokkotaan akkanaa kunis dhaabbatee jira. Garuu haalli kun kutaalee addunyaa biraa keessatti akkuma itti fufee jira. Amantiin Islaamaa alhamdulillah sadarkaa dubartootaa ol fuute. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadarkaa dubartootaaf kennamte keessatti akkaan bu'aa harkate isa ture. Eega amantiin Islaamaa dubartootaaf mirga kennite booda karaa kamii fi akkamitti akka kabajaa harkachuu qabanillee nu barsiiste jechuudha. Islaamummaan dubartootaaf hijaaba eessabuudhaan akka isin kabajaa goonfattuuf akka gaafa dursanitti akkan deebinee goote. Namoonni waa'ee hijaaba dubartootaa irraa haasa'uu waan beekamaadha, waan baratame takka. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Quraana keessatti dura waa'ee hijaaba dhiiraa irraa eega dubbate booda eegas hijaaba dubartootaa irraa dubbate. Quraanni suuraa 24ffaa suuratun Nuur ayata 30 irratti akkana jedhe. Muumintoota dhiiraatiin ija teessan qaqqabadhaa. Akkasuma qaama saalaa keessanillee haraam irraa tiisaa je'in santu isaaniif gaariidha. Dhugumatti Rabbii waan isaan dalaganni beeka ja'a. Namni tokko hogguma dhalaa harka cufa yoo yaadni qaanyii dhabaa yookiin saalfii dhabaa sammuu isaa keessa kadhufu taate ija isaa qaqqabachuu qaba. Kun ajaja Quraanaati. Yeroo takka namicha muslimaa tokko hasaa dheertuuf intala takka laaluu ture harkeetiin obboleessoo maal godhu jirta
barakki kun amantii islaamaa keessatti haraamiin jeen inninis waan naan jee ergamaan keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam laaliinsi dura laaltan takkaa harkaan dura harkitanumaa rakkoon qabu garuu laaliinsi lama daadhoor kaadha jaan an ammoo laalcha kiyya kaduraatu laaleen xumurre naan jee ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam laaliinsi duraa humaan qabu khalamada ammoo dhoor kaadha ogguu jaan kana wanti isaan jechuutti fadhan yoo soon beekin akka tasaa dubartii takka halaaltu taate irra deebitee laaliin jechuudha malee daqiiqaa 10 osoo ijallibsanne walit dhaabii laaliiti laalcha kiyya kaduraatuun fixanne jee jechuudha miti aayanni itti aanu khasuuraa annuur lakkoofsa 30 takka faara jiru ammoo waa'ee hijaaba dubartootaa irraa haasoo dubartiin takkaas oguma dhiiraa harkite cufa yaadni qaanyii dhabaa yookiin saalfii dhabaa tokko yoo sammuu sii keessa kadhufu taate ija sii qaqqabachuu qabdi hijaabaaf ulaagaalee bu'uuraa jahatu quraanaa fi hadiisa keessatti ibsamee jira akkaataa uffannaa hijaabaa ilaalchisee jechuudha ulaagaan takkaffaa hanga jechuun qaamarraa hanga hagoogamuu qabu warra dhiiraatiif qaamni handhuurarraa hanga jilbaa jidduu jiru hagoogamuu takkaa'uu dho'ifamuu qaba warra dubartootaatiif ammoo qaamni sii guutuu dho'ifamuu qaba wanti isiin mul'isuu dandeessu fuula siitii fi harka sii hanga lafee lakkuu takkaa'uu lakatee jiru qofa malee qaamni sii kaan cuftinuu hagoogamuu qaba ulaagaaleen shanan hafan ammoo dhiiraa fi dubartiifis akkuma tokko wal fakkaatan lammaffaan huccuun isaan uffachuu qaban balloo ta'uu qabdi huccuu qaama nama maxxantee boca qaama namaa mul'istu ta'uu hin qabdu sadaffaan huccuu haphii ta'uu uffatan isii keessaan qaamni namaa mul'atu ta'uu hin qabdu afraffaan huccuu akka malee bareedu ta'uu uffatan saala faallaa hawwatu takkaa'uu tasaala faallaa keetii harkistu ta'uu hin qabdu shanaffaan huccuun uffatamuu qabdu tawarri saala faallaa keetii uffatu wajji wal fakkaatu ta'uu hin qabdu akkasuma ulaagaan jahaffaatis huccuun uffatamuu qabdu tawarri kaafiraa uffatu wal fakkaachuu hin qabdu kana jechuun ta kaafiroonni kophatti ittiin beekaman ta'uu hin qabdu wanti asii olitti dubbanne kun jahanuu ulaagaalee bu'uura hijaabaati waa'ee uffannaa hijaabaa ilaalchisee jechuudha ta'us garuu wanti kun waa'ee hijaabaa guutumaa guututtiif keessaa qaba jechuudha miti hijaabni guutuun uffata uffachuun cinatti haala amala ilaalchaa fi akkasuma niyyaa nama isa uffatuutillee if keessaa qaba jechuudha hijaaba qaamatti uffatan kana uffachuun cinatti hijaaba ijaatu jira hijaaba qalbiitu jira akkasumatti illee hijaaba sammuutii fi khayaadaati jira akkasumatti ammaas akkaataa namni sanatti dubbatu akkaataa namni sanatti deemuu fi adaba takkaa'uu naamusa namni san qabaachuu qabus if keessaa qaba kanaatu hijaaba guutuu jaama jechuudha ربين قرآن خيستي سورة 33 سورة الأحزاب آية 59 رتكنا جي يا إرجع ربي نيتيلي تكاهو بيرخيتين جين دبرخيتي في دبرتوتا مؤمنتوتا تينيس ويتعلى باتن قام خيسنا قدا جلبابة تكاهو إجابو فدا جين إجابو فتشوساني نكبي كماني في أكنا من إسان الركف نتكاو أزاي إسان نقوني ففتشوسانتو إساني في الرقاريد ربين أرارماتو لنا مافعول جي قرآن يكيجو wanti dubartootaa fi hijaabni sabameef akka isaan beekamanii fi akka namoonni isaan hin cinqine isaan godhuuf tanaaf hijaaba uffachuutti isaan ajaje gaafii takkaan isin gaafachuu barbaada obboleeyyan dhalaa lakkuu lamaatu jira jennee haa fudhannu obboleeyyan lamaan kunis hedduu babbareedan bareedina keessattis isaan lameenuu walqixa isaanis osoo miilaan karaa Dubaay kana gubbaa deemu jiraatani harmameetu magaalaa Dubaay kana gubbaa jechuu obboleeyyan dhalaa lakkuu lameen tana keessaa takka hijaaba akkuma islaamaatti uffattee fuulaa fi harka see hangala katee qofa malee yoo qaama sii kaan cufa guututti haguugdee deemu jiraatte obboleettiin taan san ammoo huccuu akka warra lixaa jechuun miniskartii takkaa gurdii gabaabduu fi qumxaafaa uffattee osoo hojii karaa deemu jiraatte isaan lameenuu osuma hojii meexuu karaa Dubaay irra deemu jiranii karaa sanirra iyyaalii takkaa diigalii dhalaa qaqqabachuu fedhu tokko yookiin lakkafuuf eeggatu tokko yoo jiraate dhalaalee lameen tana keessaa isii tam lakkafa takkaa murgisa gaafiin tiyya intala hijaaba akka islaamaatti uffattee deemtu tana lakkafamoo ta huccuu akka warra lixaa miniskartii fi qumxaa uffattee deemtu tana lakkafa Which girl will it is? Which girl? intala tam lakkafoo intala tami dubartii huccuu akka warra lixaa uffatte tana lakkafa ta miniskartii yookiin qumxaa uffattee deemtu tana kun beekamaadha namuu ni beeka yoo nama afeeraa takkaa'u nama kajeelchisaa karaarra kadeemtu taate hoggus waan itti nama afeertisan numa harkatte jechuudha quraanni hijaabni akka dubartiin hin rakkifamne isaan eeguuf dirqama godhame yoo ta'u kana dhuga dubbate jechuudha duba waan kana hunda booda yoo namni tokko dubartii takka kagudeedu taate shari'aan islaamaa murtii du'aatiin isa adabdi warri musliman ta'in hedduun isaanii adabbii du'aatii jaarraa 20 takka faa kana keessammoo amantiin islaamaa amantii hamtuu namaaf hin laalanne seerri kun seera rahmata hin qabne takkaa'u seera naasuu namaaf hin qabne faa ja'an garuu yoon gaafii tana isin gaafadde gaafii tanaas namoota musliman ta'in kakumaata maallaqaamu gaafadheetiin jira mee rabbi nutti hin godhiniiti osoo namni tokko haadhatee gudeedee yookiin obboleettii ta'e gudeedee ati ammoo abbaa murtiisi godhanii namicha isaan gudeede sanis fidanii yoo fuuldura kee dhaaban adabbii akkamitti murteessite jeetiin gaafadhe na amanaa namni hundinuu dhibbarraa dhibbatti murtii du'aatti murteessina ja'an
gariin isaanii inumaatu sanbira dabranii lubbuutti hadheessuudhaan hangeenniif jibbuutti cafeenee takka'u torchar goonee isaa ajjeesna ja'an. Namni tokko jaartii ta'e haadha ta'e obboleettii ta'e yoo gudeede murtii du'aatti murteessita. Garuu namni tokko haadha nama biraa takka gudeede yookiin obboleettiin nama biraa takka gudeedamte nama isii gudeede san irrattis murtiin du'aarra muramuudhaan yoo adabame seera badaa gara jabeenyaatii fi boodatti hafaadha jette. Furqiyyee fuula lamaa ta'uun kun maaliif barbaachise? Maaliif yoo beeytanii Ameerikaan USA'n taama biyyoota gurguddoo addunyaarra jiran keessaa akkaan dura deemte jaamtu tun yakka gudeeddiitiin addunyaarraa sadarkaa duraarraa akka jirtu ni beeytanii? Addunyaarraa biitii yakki gudeeddii baay'inaan itti raawwatamu USA'dha. Akka to'ata yookiin staatiksii FBI kabara 1990tti guyyatti yakka gudeeddii 1756tu raawwatamaa ture. Akka staatiksii US Department of Justice takkaa'u waajjira ministeera haqaa Ameerikaatti bara 1996tti guyyatti yakka gudeeddii 2713tu raawwatame. Bara 1990tti yakka 1756. Bara 1996tti ammoo yakka 2713. Ameerikaanonni gama yakka kanaatiin jabaachaa dhufan fakkaatti. Waggoota 6 itti aanan keessatti inumaa daran mul'atanii jabaachaa dhufaniiru. Yoo waan kana herreedanii ilaaltan Ameerikaa keessatti sakandii 32 yakki gudeeddii tokkotu raawwatame jechuudha. Laalaagaa amma nuti galma kana keessa sa'a takkaa fi walakkaaf turree jirra. Garuu hanguma nuti as jirru kanattu yakka gudeeddii 150tu USA keessa raawwatamee jira jechuudha. Asirrattis gaafii nan gaafachuu barbaadu osoo seera shari'aa islaamaa ta dhiirtii hundi hogguu dhalaa harkite ija isaanii qaqqabachuu qaban jettuu fi dhalaanis fuulaa fi harka isaanii hanga lakatee malee huccuu qaama isaanii guutuu dhoysitu naamusaan uffatanii deemuu qaban jettu osoo dalagaa irra oolchanii kana booda dhiira fedhe kanuma dubartii gudeede hunda yoo adabbiin guddoon murtiin du'aa katti murtooytu taate yakki gudeeddiidhaa Ameerikaa keessatti ta'aa jiru kun ni dabalamoo akkuma jirutti ta'amoo gadi irrata laata ni irrata kun seera qabatamaan mirkanaawe. Shari'aa hojiirra oolchisan boodaatuu bu'aa siinii harkita. Waan kana ta'eef jecha bakkee addunyaarraa yakki gudeeddii xiqqaan itti raawwatamu Sacuudi Arabiyaa ta'e. Shari'aa dalagaarra oolchinaan bu'aa siinii harkatte jechuudha. Hawaasni warra lixaa waa'ee bilisummaa dubartootaarraa wayita haasawan warri kabajaa dubartoota ol fuudhanii tijaanii dubbatan. Garuu dalagaan isaan dalagu jira waan fokkottuu jecha isaaniitiin wal dhabdu malee waan biraa takka illee miti. Qaamasii saamamtee dhimmatti bahuu, lubbuusii xiqqeessuu, kabajaasii irraa fuudhuu tanuma khalaas. Hawaasni warra lixaa dubartoota ol kaasnee jirra ja'an. Garuu dhugaan jirtu dubartoota xiqqeessu jiraachuu isaanii agarra. Sadarkaa isaanii gabbuusuudhaan gara gursummeetiitti, jaalallee gara yuutti takkaa'u goshoottii fi sadarkaa billaacha hawaasaatti isaan jijjiiraa jiran. Akkasumas gara harka namoota dhalaadhaaniif gammachiisuu fadhuutii fi gara harka warra sagaggaalummaa daldaluu maqaa bareedaa aartii takkaa'u ogummaa fi aadaa jawudahuu godhachuudhaan dubartoota itti daldalanitti sadarkaa isaanii gabbuusaa jiran. Warri lixaa maqaa aartii fi aadaa jiru kanaan intala isaanii ta dubiraa gurguru jiran. Haadholii yookiin ayyota isaaniitis gurguru jiran. Beeksisoota hedduu irratti wanti harkuun aadaa taates xeeroo takka illee jijjiiramne dhalaa ta'uu agarra. Beeksisa motorsaayikilaa takkaa'u duuduqqee irrattis isaan harkita. Mee dubartoonni duuduqqee yookiin motorsaayikila oofan hangam takka silaa? Ta'us garuu ammallee beeksisa motorsaayikilaa kanarra isaanumaatu jira. Beeksisa makiinaarraas akkasuma. Yoo parsantiidhaan keenya ilaalle dubartoonni makiinaa oofu waa xiqquma qofa. Ta'ullee garuu beeksisa makiinaarrattis dubartootuma harkitan. Namni tokko waa'ee beeksisa beekamaa BMW tokko na himee ture. Makiinaa BMW jaamtu ni beeytaniimi? Makiinaan tun Mercedes irra wayyaadha. Dargaggoonnis makiinaa BMW tana jaalatan. Makiinaan tun dhaabbinisiitis bareedduudha saffisaas ni qabdi. Akka namni tokko natti himetti beeksisa beekamaa BMW tokko irratti dubartii takka ta footoo beeksisa makiinaa san bira bikiinii takka waan harmaatii fi paantii qofa uffattee dhaabbattuutu jira. Barreeffamni isii biraan jiru tokko ammoo ammuma oofaati ilaalaa ja'a. Eenyu oofanoo? Intala san immoo makiinaadha. Kanaafuu maqaa dubartoota bilisoomsuu je'uun ijoollee isaanii ta dubiraa gurguru jiran haawwan takkaa'u ayyoolee isaaniitis gurguru jiran. Nuti ijoollee teenya ta dubiraa ni jaalanna, haawwota yookiin ayyoolee teenyaas ni jaalanna, jaartiilee teenyaas ni jaalanna. Yoo hijaabni dubartoota cunqursee miidhaa irraa keessaan tiisu taate nuti cunqursaan san nuu taatee jirti. Cunqursaa sanis ni jaalanna, eegumsa sanis ni jaalanna. Yoo bilisummaan isin jettan dubartoota keessan gurguruu fi qaamumee fiituu gurguruu kana taate nuti amantii teenyatti haalaan gammachuu qabna. Amantiin Islaamaa wanti hijaaba dirqama gooteef sadarkaasii ol fuudhuu fi isii eeguudhaaf. Wanti har'aan tana warra lixaarraa harkaa jirrus waanuma gaafa dur tahaa ture. Waanuma ol fakkaatu takka harkaa jirra. Waanuma gaafa qarooma Giriik, gaafa qarooma Roomaa tahaa tureetu har'aas tahaa jira.
maqaa dubartoota bilisoomsuutiin, maqaa artii yookiin ogummaatiin, maqaa aadaatiin, maqaa beeksisaatiin, maqaa moodeelaatiin, maqaa TV faashinaatiin wanti arkitan kun cufti maal godhaa jiranoo garumoorra dursanitti deebi'aa jiran jechuudha. Roman civilization, women in the name of liberalization, art, culture, modeling, fashion TV, all this you see, what are they doing? Going back to the old age. The eighth most common question asked by a non-Muslim is that why does Islam permit a Muslim to have non-veg food? You know, killing animal is a ruthless act. So why does Islam permit? Gaafiilee baramoo warri musliman ta'in gaafatan keessaa tasaddeettaffaa amantiin islaamaa maaliif nyaata kuduraan ala jiru musliimoonni akka nyaatan ayyamtiif? Beeyladoota ajjeesuun gocha gara jabeenyaa waan taateef duba amantiin islaamaa maaliif nyaata kuduraan ala jiru takkaa'u foon nyaachuu muslimootaaf ayyama gooti? Gaafii jettuudha. Duramee jalqabumarratti waan takkaan ifa godhuu barbaada. Kunis muslimni tokko nama kuduraa qofa sooratu qulqulluu ta'uudhaanis muslima gaarii ta'uu ni danda'a. Quraanaa fi hadiisa keessa aayaanni muslimoonni nyaata kuduraan ala jiru takkaa'u foon soorachuun isaanirratti dirqama jiru tokko illee hin jiru. Garuu rabbiin keenya uumaa waa hundaa subhaanahu wa ta'aalaa eega quraana keessatti nyaata kuduraan ala jiru takkaa'u foon nyaachuu nuuf fayyame wanti nuti nyaanneef maaltu jira? Quraanni suuraa 5ffaa suuratul maa'idaa ayata lakkoofsa takkarratti akkana ja'a. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra rabbii dhugoomsitan ahaddii takkaa'u beellama namaaf seentan guutaa horii afaan hin beekne ka rabbiin nyaachuu isinii fayyame nyaadhaa ka nyaachuun haraam ta'uun isaanii isiniif himame malee jee. Beeyladoota rabbiin foon isaanii nyaachuu isinii fayyame nyaachuu dandeessa. Ka nyaachuun dhoorkaadha jee isinitti hime ammoo nyaatinaa jee. Quraanni suuraa 16ffaa suuratul nahl ayata 5 irratti akkana jee. Rabbiin beeyladoota isiniif uume. Beeyladoota irraa huccuu owwaatii fi faayidaalee biraa hedduu argattan. Foon isaaniillee ni nyaattan jee. Quraanni suuraa 23ffaa suuratul mu'minuun ayata 21 irrattis dhugumatti beeyladoota keessallee gorsaatu isiniif jira. Garaa isaanii keessaa waan dhuyidan aannan isin obaasan. Ammaas faayidaalee hedduutu keessa isiniif jira. Foon isaaniillee ni nyaattan jee. Kanaafuu rabbiin quraana keessatti beeyladoota nyaachuun halaal godhame akka nyaannu nu fayyamee jira. Dubee eegasuu nuti musliimoonni maaliif hin nyaanne ree? Maaltu nyaachuu nu dhorka? Nyaata kuduraan ala jiru takkaa'u foon soorachuun bu'aa akkam akka qabu? Karaa saayinsaawaanis ta'e karaa loojikaatiinis sababaa isaanii xiinxallee haalaan lume. Arraan tana saayinsiin akka jettutti nyaata kuduraan ala jiru keessa waan qaama ilma namaatiif toluutu jira. Pirootiinaanis badhaadhaadha. Qaamni keenya amino asid barbaada. Amino asidiin qaama ilma namaa keessatti uumamuu hin dandeenye 8tu jira. 8 kun ammoo nyaata alarraa argannu takkaa'u wantoota biraa soorachuudhaan argama. Kunis essential amino acid takkaa'u amino asidii akkaan barbaachisaa jedhamuudhaan beekama. Essential amino acid 8 kana cufaa'u nyaata foonii qofa keessaa argachuu dandeenya. Waan kana ta'eef jecha foon pirootiina guutuu jedhamee yaamama. Nyaanni kuduraalee tokkolleen ka essential amino acid takkaa'u amino asidii akkaan barbaachisan 8 kana cufaa'uuf keessaa qabu tokkolleen hin jiru. Dabalataan foon niyaasiniin badhaadhaadha. Vaayitaamin B fi nyaata qaama ilma namaatiif toluunis badhaadhee jira. Soorata waan hundi walitti qabatee jiruun badhaadhee jira jechuudha. Garuu namoonni musliman ta'in hedduun isaanii keessaafuu warri hinduu musliimoonni maaliif nyaata kuduraan alaa takkaa'u foon sooratan jedhanii gaafatan. Indiyaanonni biyya Indiyaa keessa malees biyyoota addunyaa biraa hunda keessaa ni jiran. Baay'ina uummata addunyaa keessaa parsantiin 20 isaanii. Yoo addunyaa tanarra bikkuma feetan dheeytan USA, Kaanadaa, UK, Dubaay si wadheeytan jara kana numa argitan. Tanaaf gaafiin tunis addunyaa guutuu keessatti gaafii beekamtuu taate jechuudha. Waa'ee foon nyaachuu dhabuu kanarratti waaniin isaaniin jiru akkaataa ilkeen herbiivoras takkaa'u beeyladoota marga sooratanii itti walqixxeeffamte yoo xiinxaltan. Ilkee loonii, re'ee, hoolaa, beeyladoota citaa yookiin marga qofa sooratan kana akkaataa ilkeen isaanii itti walqixxeeffamte yoo xiinxaltan. Ilkee baxxifamtee kaayamte qaban jechuun ilkee marga qofa nyaachuuf mijjooytu qaban. Bineensota kaarnivoras takkaa'u bineensota foon qofa sooratan yoo ilaallees bineensota akka leencaa, qeerransaa, warbaa takkaa'u hamaqeexaa akkaataa ilkaan isaanii itti kaayaman xiinxallee yoo ilaallees isaan kun hundinuu ilkee qara qabdu ilkee qarriinfoo qaban. Garuu yoo ilkaan ilma namaa xiinxaltanii ilaaltan daawitiidhaan yoo ilaaltan nuti ilkee baxxifamtee kaayamtee fi ilkee qara qabdus ni qabna. Rabbiin ol ta'e akka kuduraalee qofa nyaannu yoo hafadhu taate maaliif ilkee qara qabdu ilkee qarriinfoo nuuf kannare? Maaliif jecha nuu kannee hoo? Akka waan kuduraan alaa takkaa'u foon itti nyaannuuf jechuudha. For what? To have non-veg. Dabalataanis sirna daakhinsa beeyladoota marga qofa sooratanii kanneen akka loonii, re'ee fi hoolaa yoo xiinxallee ilaalle garaachi isaanii kuduraalee qofa daakuu danda'a. Yoo foon nyaatan daakuu hin danda'u. Sirna daakhinsa bineensota foon qofa sooratanii kanneen akka qeerransaa, leencaa fi warbaa yoo xiinxallee ilaallees garaachi isaanii foon qofa daakuu danda'a. Kuduraalee daakuu hin danda'u. Garuu sirni daakhinsa ilma namaa soorata kuduraaleetii fi kuduraan ala jiru takkaa'u foonis daakuu danda'a. Duba rabbiin olaane yoo kuduraalee qofa akka nyaannu ka barbaadu taate maaliif garaacha yookiin sirna daakhinsa soorataa hawaan kuduraan ala jiru takkaa'u foonillee daakuu danda'u nuuf kannere? Garuu nuti uumamumaan qabna. Nuti marrimaan qallaa fi
harrimaan furda qabna. Sababninis akka kuduraalee fi foonii soorachuu dandeenyuuf. Nuti herbiivarasii miti yookiin kaarnivarasii miti. Takkaa'uu nuti warra baala qofa nyaatuu miti yookiin warra foon qofa nyaatuu miti. Nuti omniivaras jaamna. Takkaa'uu warra waa hallee nyaatu jaamna. Hordoftoonni amantii Hinduu irra hedduun isaanii ilaalcha dogongoraa qaban. Hinduizimiin nyaata kuduraan ala jiru takkaa'uu foon nyaachuu waan dhoorkitetti fakkaata. Waan amantiin isaanii foon nyaachuu isaan dhoorkitetti fakkaata. Yoo kitaaban amantii Hinduu dubbistanii ilaaltan, kitaaban hedduu keessatti bakka hedduutti hayyoonni isaaniitii fi qaaluleen isaanii foon akka nyaachaa turan hubachuu ni dandeessan. Kitaaba Manuspiritii boqonnaa 5 yoo dubbistan akkana ja'a. Namni waa nyaatu foon wantoota nyaatamuu qabu yoo nyaate, sawwaan gaariidha. Yoo guyyarraa guyyatti illee ka nyaatu taate. Sababninis wantoonni gariin akka nyaatamanii fi gariin ammoo akka nyaatuuf gooftaan isaan uume ja'a. Ammas